Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota qaqqaaliiwwan chaanala tattaaffii shakku. Har'aan tana seenaa ajaa'ibaa qabannee waan isin dhiyaannee jirruuf hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Yeroon isaa gaafa waraana addunyaa lammaffaati. Waraanni Raashiyaa tokko hayyama argatanii asoo boqonnaadhaaf gara biyya isaanii imalaa jiranii reefka walitti qabamee taa'u tokko argan. Reefka walitti qabamee taa'u kana keessaa gurbaan tokko xiinxalee yeroon fi ilaalu kophii haadha mana isaatiif amma dura bitee takka achi keessatti arge. Yeroo fiigichaan gara mana isaa dhaqu haadhi mana isaa mana jirtu fiigichaan gara reeffootaatti deebi'ee haadha mana isaa gaafa achi keessa ilaalu haati mana isaa achi keessa jirti. Gaddaa fi gadda cimaadhaan haguugamee yeroo haadha mana isaa achi keessaa fuudhuudhaaf jedhu warroottan sirna awwaalchaa gaggeessaa jiran haadha mana isaa akka inni hin fuune dhorkan. Yeroo kana warra sirna awwaalchaa gaggeessaa jiru fudhatee haadha mana isaa keessaaf kan gaafate sana booda haadha mana isaa isaaf deebisan. Haadha mana isaa hanga yoonaatti lubbuun keessaa hin baane haadha mana isaa fuudhee yeroo inni gara hospitaalaatti geessu haati mana isaa fayyuu fi dadhabachuu dandeesse. Sana booda ulfa isiin irraa qabdu dhiyoota lama booda ni deesse. Ulfi isiin deesse pirezidaantii yeroo ammaa biyya Raashiyaa bulchaa jirudha. Seenaa ajaa'ibaa fi haala dinqisiisaa waan natti tolaan isin dhiyaadhe. Hanga dhuma sagantaa biyyaatti na waliin warri turtan galatoomaa isiniin jecha hanga seenaa biraatiin walitti deebinu nagaan naaf tura.